ورحمة الله وبركاته. ورفتوت يوتيوب شانل هذه مكتوب جلت أرقمتن عشما أرقفوني أرمتي قال كم جرتن بكم جرتنتي نجح رحمن ربي كدمان كم اسم برحة جراتو إذا ورفتوتك إياه وراني سبسكرايب لايك شيري براترتن هدو قالتو ما قالني كيسن قدا وراني هاراتة اللي يوتيوب شانل كيف رتي دبلا ماتي نججبي ساسنين جدا نججبي سون كيسن أنا فاميلينا تا إيجا ردفتو ذكية وصوصا اللي سنتين إيرسيني فيديون كي كارامو واي نمتي بنيتي دائما لما bakka takkatti qaltee gubdeedha. Akkuma miidiyaa kana hundarratti olii gadi deemutti keessumaa yeroo ammaa kana haalli ilma namaa kun hammaateetiin jira. Rabbummaan haa laaffisu. Akkaan hammaatee jira. Ji'a takka osoo hin turre ji'a lama osoo hin turre waan hamtuu kana dhageenya rabbii waan hamtuu biyya keenya nu dhageessanii rabbiin nagaa haa buusu. Ilmi namaa bineensa mukaa olii caalee jira. Keessumaa yeroo ammaa kana yoo ilaalan ilmi namaa bineensa mukaa caalee jira. Bineensi nama nyaataa jedhanii ilmi namaa bineensa ta'ee jira yeroo ammaa kanatti. Amantiin dhabamee jechuudha. Daa'imman badii tokko hin qabne daa'imman waa takka hin beekne qaltee osoo isiin bakka raftutti ajjeefteerti. Abbaan dalagaa deemee halkan dalagaa dirqama namni dalagatu qaba. Dalagaa malee namni jiraatu hin jiru. Haadha buddeena taate sanoo ijoollee miskiina haati isii irra hin jirre haati irraa duute. Abbaan dalagaa biraa deemee nan bakka isaa rafanitti halkan ajjeeftee haati buddeena jaartii lammataa jechuudha. Bineensa mukaa wayyaa kana yoo ilaalan yeroo ammaa kana bineensi nama nyaatadhani. Amma bineensa mukaa osoo hin taane bineensa namaa ta'eetiin hin jira amma namni. Kana rabbummaan haa laaffisu. Namni wanti godhan hin jiru. Ganama rabbi waan taane nama hundarraayyuu haa qabu. Hamtuu nama hin dhageessisini. Daa'imman ofii keessumaayyuu yeroo hedduu sarraatanyaan daa'imman qalti jedhan yeroo hedduu jechuudha. Amma sarraatanyaa miti kafirallee kan itti aanullee bineensa daa'immanitti ta'aatiin hin jira. Keessumaa yeroo kana gizee maraa namni deddeebi'ee jira kuni gochi gara jabeenna akkanaa kuni daa'imman irra raawwatuun yeroo hedduu deddeebi'eetiin hin jira. Kanaafuu gochi kun yeroo hedduu namatti deddeebi'ee booya ta'aatiin hin jira. Kana of eeggannoo cimaa gochuu barbaachisa. Irraa of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisa. Daa'imman keenyaaf yaaduu nama barbaachisa. Namni itti toleetii miti daa'imman kana namarratti gatee deemu. Kanaafuu amma immoo kana ilaalanii garaa ofiitu wallaala fi'eetti dhugan jette arsiin mammaayite. Amma yeroo nama amananii ilma ofiitti dhiisan hafeetiin hin jira. Gizeen kun keessattuu gizee sodaachisaa ta'eetiin hin jira. Gizee nama amanan miti amma yeroon ammaa kun. Gizee ilmi namaa bineensa ta'eetiin naasuu daa'imman sabiyyii waan beekne irratti gocha hin taane raawwatu kan gizee naasuun dhabamtee gara jabeenni hammaate kana of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisa. Kanama eeguu rabbumaa namni hagam of eeggannoo godheetiin of baasa miti. Rabbiin waan hin taane daa'imman nama hundarraatirraayyuu daa'imman sabiyyii waan beekne irraa haa qabu. Ani akka dhaamsa iyyaatti Oromootii uummata kiyyaa dhaamu of eeggannoo guddaa godhaa. Yeroo ammaa kana sarraatanyaan namatti haafu osoo haalli mijaa'eetiin ilma ofuma afuttiitiin ija ofii biratti namni waan fedhellee rakkatu ilma ofii ija ofii biratti waan hin taane argee ittiin callisu odoo irraa fagaachuu baattan ilmoota keessan of eeggannoo guddaa gootanii namni rakkateetiin sarraatanyaallee qaxaraa amma yeroo kana amma sarraatanyaan isinitti haafu ilmoota keessan boruu dhaburra rakkoo hin taane isinirra ga'urra of eeggannoo guddaa gochuu isin barbaachisa. Rabbiin nama hundaayyuu irraa haa qabu. Waan naasuu waan hin taane rabbiin hin dhageessisini. Of eeggannoo guddaa godhaa daa'imman keessan.
gizeen ammaa kun akkaan jajjabaateetiniin jira. Of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedhaan dhaamsiyya kana. Rabbiin nama akkanaa gara jabeenya gochan gara jabeenya daa'imman irratti dalgu kana rabbiin namarraa haa qabu, biyya keenya irraa haa qabu isiniin jedha Oromooti gaarii. Ani viidiyoon kiyya har'aa kana rabbiin daa'imman nama maraa bakka jiranitti haa tiisu. Gocha gara jabeenya ilma namaa kanatti jabaatu kana tarkaanfii guddaarraa fudhachuu barbaachisa. Osoo tokko irratti tarkaanfii cimaa tarkaanfii lubbuurra fudhatanii kabiraa deebi'eetiin hin balleessu. Yoo tarkaanfii laaftuutti fudhatan immoo kama hafee deebi'ee balleessaa. Rabbiin kana maraa biyya keenya irraa haa qabu. Of eeggannoo guddaa godhaa kana nama eegu Rabbumaa Rabbii ilmaan teenya maraa ilmaan biyya keenyaa daa'imman biyya keenyaa Rabbiin haa eegu. Gocha hamtuu kanarra Rabbi isaa balleessu nama daa'imman irratti gara jabeenyaan gocha hin taane raawwatu. Osoo inni haalli isaa mijaa'in yaaduma garaa isaa keessatti Rabbiin harkatti haa qabu. Karaan isin dhaabaa hanga viidiyoo kiyya kabiraatiin walitti deebinutti egaa hordoftoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagayatti hordoftoota kiyya. Nagasa. Akkaataa tajjeetti maal akka goote hunda isaa nutti himtu. Ishee Jedhega. Nagaa. Singa. Woko etan. Dogishu. Dogishu. Madang kabara. Maite. Isa kabda bada. Mada isa. Dogi bakka kun qoracha. Dogi bakka tay waati tay. Qabat ላችሁ እግዚአብሔር ሲበቀል ፈጣሪ የልጆችን ደም ሲበቀል ነፍሰ ገዳዩ ሁለት ልጆቹን የገደለችው ቡራዩ ላይ ማለት ነው ገላ የጠፋችው ዛሬ ሳንሱሲ ላይ ሴቶች ማረቢያ አካባቢ በሚገኘው ጫካ ራሷን ስታጠፋ የሰፈር ሚኒሾች ደርሰው አገናናት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዘናት እየሄድን ነው። ደስ ይበላችሁ። የልጆቹ ደም በከንቱ አልቀረም። የልጆቹ ደም ፈሶ አልቀረም። እግዚአብሔር ነፍሳቸውን እንዲሁ አልተወም። ይኸውላችሁ የሁለት ልጆች ነፍስ ያጠፋች ከነ ደሟን እንኳን እንትን ሳትል ማለት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልጆቹ ነፍሳቸው በከንቱ አልቀረም እላችኋለሁ። ዛሬ በሰዎችና በህግ አካላት ትብብር ይዘናት hordoftoota kiyyaa walitti dachaanee jira. Namittiin bineettiin daa'imman lamaa bakka tokkotti qalteetiin miliquuf yaalte san haalli isii mijoofne miliquu hin dandeenye qabamtee jirti. Baga rabbiin isii qabe rabbiin nu haa laaffisuu. Kanaan booda biyya teenya hamtuu nun dhageessisini. Keessumaayyuu uummanni bineensi yeroo ammaa kana baay'atee jira. Daa'imman afaan hin beekne daa'imman waan takka hin beekne gocha gara jabeenyaa gocha suukaneessaa gocha namni ilmi namaa namarratti yaada jedhee namni hin yaadne yeroo ammaa kana namni bineensa mukaa caalaa ta'ee jira. Akkuma viidiyoo kiyya irratti argitan namittiin bineettiin daa'imman lama nyaattu siin durallee yeroo hedduu deddeebi'ee jira. Daa'imman yeroo ammaa kana namni akka bineensotaatti bineensa mukaa caalee jira. Bineensa mukaa caalaan amma yeroo ammaa kana nama daa'imman nyaatu. Kanaafuu rabbiin haa tiisu. Abbaa ijoollee tanaa rabbiin jajjabina haa kennuufi. Qabamtee jirti. Baga rabbiin isii qabe baga to'annaa jala oolte. Namoota akkana to'annaa cimaa itti kennuu hirmijaa cimaa itti kennuu barbaachisa. Laaftumatti waan laalanii miti. Asiin duraatu osoo jajjabeeffamee kabiraa deebi'ee gocha akkanaa kana raawwatu hirmijaa cimaa irratti fudhachuu barbaachisa. Uummata akkana bineensa kana rabbiin hamtuu biyya keenya nu dhageessisinii gurra gaarii malee daa'imman keenya rabbiin nu haa eegu. Waan hin taane irraa haa qabu. Isinillee daa'imman keessan hanga dandeettanii rabbii gaditti daa'imman keessan of hin gatina. Hojii caalaa daa'imman keessan irratti xiyyeeffadhaa. Daa'imman keessan of eeggannoo cimaa godhaa.
tokkoffaa rabbiin daa'imman keenya haa eegu, daa'imman nama hundaatu rabbiin haa eegu, rabbii gaditti isinillee of eeggannoo cimaa godha. Nama kamiyyuu amantanii daa'imman keessan ittiin dhiisina, daa'imman keessan bakka argitan ittiin gatina, of eeggannoo cimaa godha isiniin jedha. Yaa uummata biyya kiyyaa of eeggannoo cimaa godha, keessattuu daa'imman yeroo ammaa kana namni jajjabaatee jira. Wanta aarii namarraa qabu daa'imman sabiyyii waan beeknetti baafataa jira. Namni yoo rakkoo namarraa qabaate kama dhimma irraa qabu kama waa mara beeku kanarratti baafachuu qaba. Daa'imman sabiyyii waan beekne waan faamne ka waa takka nama hin goone irratti gochi gara jabeen akkana kana dalaguun baay'ee nama gaddisiisa. Rabbi haa balleessu nama akkana, nama daa'imman waa takka hin beekne irratti gocha hin taane dalagu kana. Rabbiin gocha akkanaa kana gocha uummata gara jabeenya bineensa mukaa ta'eetiin bineensi mukaatu akkanatti baay'atee nama hin nyaanne. Kanaafuu rabbiin haa laaffisu hamtuu akkanaa sana rabbiin biyya keenya irraa haa dhaabu. Hamtuu akkanaa kana nu dhageessisinii. Egaa hordoftoota kiyyaa sheer godhaa, of eeggannoo guddaa haa godhu namni martu daa'imman ofiitii irratti dalagaa irra yoo ilmoon ofii kun namaa jiraate dalagallee dalagatanii jiraatuun namatti mija. Bakka ilmoon tante miidhamtutti bakka ilmoo tanteen eeggannetti dalagaaf hin deemina jedhaanii namni martu xiyyeeffannoo keessan awwala ilmoo keessan irra kaayaa. Dalagaa ilmoo keessan qabachuu isinii wayya. Ilmoo keessan nama argitee irratti gattanii boru booyurra ilmo ofii of eeggannoo awwala dursa gochuu barbaachisa. Bakka maraayyuu ilmoo keessan irratti xiyyeeffadhaa, of eeggannoo guddaa godha. Rabbi haa eegu ilmoo teennallee bakka jirru hundatti. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kana baga qabamtee nama gocha hin taane nama miidhuu Rabbi isaa haa qabu. Ammallee akkana qabamteetiin jirti. Egaa hordoftoota kiyyaa asuma na jajjabeessaa. Viidiyoon kiyya kana asuma isinii xumura. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti hordoftoota kiyyaa.